Seeraan malee biyyoonni masaanuu Israa'el ta'an Itoophiyaa daawwatan. Yeroo gaafni Afrikaa sodaa nageenya hamaan shakkamaa jiru kanatti biyyoonni faallaa ta'uun addunyaa keessatti dhageettii qaban walitti aansuun Itoophiyaa daawwachuun ajandaa xiinxaltoota siyaasaa ta'eeti jira. Turbaan kana keessa mootiin Turkii Itoophiyaa daawwachuun Itoophiyaa wajjin taanee gaafa Afrikaa nageenya waaraa tursiisuun barbaanna jechuudhaan dubbatan. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa salaamanni keenya qilleensarraan bakka isin jirtanitti isin haa gayu. Kanneen soomana Ramadaanaa keessa jirtan Ramadaanni milkiitii fi kan jaalalaa isiniif haa ta'u jecha qophii keenya nutis kan Itoophiyaadhaa fi dippiloomaasii biyyoota faallaa walii ta'an kan torbaan walitti aanu Itoophiyaa daawwatan irratti waan jennu qabannee dhufneeti jirra. Hamma dhuma qophii keenyatti nu faana bu'aan afeerraa keenya. Akkasumas lammii miidiyaa kanneen maatii hin ta'in sabiskiraayib, laayik, sheer godhuudhaan maatii keenya tahaan afeerraa keenya. Biyyi xiqqoon baha jiddu galaa ta'uun addunyaa baha fagoo yaaddeessuun kan beekamtu Israa'el akkuma duula lola Gaazaa dhaabdeen gaafa Afrikaatti harka isii laatte. Kunis biyya Soomalilaandii kan addunyaan sababa malee beekamtii biyyummaa dhorkatteef beekamtii niin kennaa jechuun qooma dhawachuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Biyyoonni lixaa sagantaa Israa'el gaafa Afrikaatti qabdu dubbachuu irraa kan if qusatan gaafni Afrikaa fi biyyoonni Eeshiyaa yaaddoon isaaniitiin ajandaan Israa'el kun raafamuun ni yaadatama. Waggaa 2 dura jechuun yeroo muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gaafii olaanaa galaanaa kaasutti Soomaaliyaan gaafii Itoophiyaatti ejjennoodhaan mormuun ajandaan kun addunyaa keessatti dhageettii akka argatu godhe. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Soomalilaandii wajjin walii galuuf gaafii Soomalilaandii qabdu kan Soomaaliyaan guddoon mormitu sandee garuun beekamtiin biyyummaa akka argataniif dhumsaa fi guuzaan fuula addunyaa dhaabbadne dhimma kanani xumura itti goona jechuudhaan waliigalteedhaa fi beekamtii biyyummaa Soomalilaandiif mallatteessuun ni yaadatama. Sanboodammoo Soomaaliyaan hireen Itoophiyaan kan ta'e hulaa galaanaa cufuuf mudhii hidhatte. Dippiloomaasii biyyoota gamtaa Masri, Jibuutii, Eertiraa, Suudaan fi kanneen kana fakkaatan wajjin waliigaltee garaagaraa godhuudhaan keessoodhaa fi basaqqee isaanis hulaa Itoophiyaatti cufuudhaaf mudhii hidhatte. Gaafa sanitti Turkiin jaarsummaa biyyoota lameeniitiif caayaa dhaabuun gaddisa jaarsummaa Turkii kan yeroo 2 hanga 3 ta'anis waliigaltee irra osoo hin gahin arra eege. Pirezidaantiin Turkii Tayyip Erdogan torbaan dhume kana Itoophiyaa daawwachuun Soomaaliyaa yaaddeessitus mootichi Turkiitiif simannaan addaa godhamuun isaa miidiyaalee biyyattiif ajandaa guddaa ta'eeti ture. Haasawa daawwannaatiin booda mootiin Turkii godhe keessaa yoo mil'anne irra caalaan yaaddoo gaafa Afrikaati. Akka xiinxaltoonni siyaasaa gaafa Afrikaatti yoo ta'e Turkiin biyya guddina diinagdee biyyoota baha fagoo keessaa saffisiisa guddaadhaan tarkaanfachaa jirtuu fi humna waraanaa guddaan biyyoota baha jiddu galaa akkasumas Eeshiyaatii hanga lixa addunyaatti dhageettii guddaa horachaa kan dhufte hoggaa ta'u Afrikaatti ammoo uuda daldalaa addunyaa guutuu fi buufata galaanaatiin marfamte istiraateejiidhaa fi tarsimoo daldalaa biyyoota addunyaa kan ta'e gaafa Afrikaa olaantummaa isii jala aanfachuudhaaf waan sossoohaa jiraattu keessatti mil'anne. Kana qabaachuun ammoo biyyoota baha jiddu galaas ta'ee dantaa diinagdee warra lixaatiif gudaadhaan kan kajeelamtu gaafni Afrikaa. Kanaafuu Turkii gaafa Afrikaa akka lola keessaa hin seenneef waardiyaanii dhaabbannaa jechuun dubbatan. Turkiin yeroo hariiroo daldalaa jabaa Soomaaliyaa wajjin qabdu kanatti Itoophiyaa daawwachuun hariiroo dippiloomaasii akka jabeessan waadaa galuun tarii Soomaaliyaan torbaanota itti aanuuf falaa yaaddoo hariiroo Turkii fi Itoophiyaatiif waa godhuu maltiin yaaddoo xiinxaltootaati. Jijjiirama diinagdee guddaa fi karoora guddina diinagdee fagoo qabaachuun sagantaa daawwannaa mootii Turkiitiin booda haasaa kan godhe muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan lammiilee miliyoona 120 ol qabattee shanshalataa siyaasaa lafaatiin hulaa galaanaa Asabii fi hulaa galaana Hindii dhabuun keenya sodaa guddaa ta'us ammoo ejjennoodhaan Itoophiyaan qabeenyaa fi hegeree diinagdee addunyaa keessatti qabu mirkaneeffachuudhaaf hulaa galaanaa argachuun dirqama filannoo hin qabnedha jechuudhaan bakka pirezidaantiin Turkii jiranitti ejjennoo guddaa qabu dubbate.
Muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantiin Turkii sababa gaafii Itoophiyaa hulaa galaanaa gaafatteen waldiddaa Somaaliyaa wajjin ture araarsuuf kan dubbatan ammoo waa'ee gaafii hulaa galaana Itoophiyaan gaafattee ifatti wanti murtaa'e hin jiru, wanni dubbatames hin turre. Torbaan itti aanu kana qondaaltonni Israa'elii fi Itoophiyaa daawwachuuf dhufuun jiraachuun odeeffannoon Israa'el ifoomseeti jira. Biyyoonni walii faallaa torbaan walitti aanu keessatti Itoophiyaa daawwachuun barbaachiseen gaafii xiinxaltootaa bal'aa eeggatudha. Ji'oota dabran keessa Itoophiyaa booda beekamtii biyyummaa Somaalilaandiif kennuun imbaasii isii Hargeessatti kan dhaabde Israa'el Itoophiyaa wajjin torbaan kana wal arguuf yeroo Israa'el beekamtii biyyummaa Somaalilaand kennitutti tan afaan qabattee dureen Afrikaa Itoophiyaan yeroo sanitti callisuun biyyoota Afrikaatiin hamatamteeti turte. Biyyoonni Israa'el wajjin faallaa ta'an kan akka Masrii fi Eertiraa afaan Itoophiyaan Israa'el wajjin ta'uun waliigaluudhaan olaantummaa gaafa Afrikaa irratti qabdu mirkaneeffachuuf deemtiin halkanii guyyaa ajandaa godhatanii akkasuma diina Itoophiyaa heddummaasuuf biyyoota akka Suudaan fi biyyoota gamtaa Arabaa keessatti Dubai Emirates fi Saudi Arabia faa wajjin hariiroo dhoksaatii fi hariiroo shokomsaa malee Israa'el wajjin ifatti mari'achuun Itoophiyaan amma deemtu kun ammoo deemsi siyaasaan Itoophiyaan gaafa Afrikaatii fi baha gidduu galatti qabachuu deemtu Afrikaatii ol ta'uu kan mul'isu. Ta'us Itoophiyaan dantaa biyyoolessa isii kan ta'e waa'ee hulaa galaanaa ilaalchisee hanga ifatti hin murtooynetti hariiroon biyyoonni baha gidduu galaa Itoophiyaa wajjin godhan kun bu'a qabeessa tahaa ja'anii yaaduun hin ta'uu jama. Israa'el torbaan kana keessa Itoophiyaa daawwachuun kan faallaa Turkii ta'uu wajjin Turkii fedhii Itoophiyaa murteessuu fi eegsisuuf saffisiisuu malaan shakkii xiinxaltootaa ta'us ammoo abshaalummaadhaan deemuun Itoophiyaa murteessaadha jechuun dubbatan. Jarman Leebejing Yuunivarsiitiitti barataa saayinsii siyaasaa kan ta'e Dr. Nagaraa Guddataa waa'ee gaafa Afrikaa fi biyyoonni faallaa lama ta'an kan baha giddu galeessatti olaantummaa waraanaa fi olaantummaa diinagdee qaban torbaan walitti aanutti Itoophiyaa daawwachuun irratti kan waa dubbatee BBCdhaaf yaada kennaniiti jira. Turkiin akka xiinxalaa siyaasaa gaafa Afrikaa Dr. Nagaratti yoo ta'e Turkiin akkuma biyyoota Arabaa diinagdeen guddachaa jiranitti gaafa Afrikaa keessatti biyyoota akka malee saffisa diinagdeetiin deemaa jiran waan ta'eef gaafa Afrikaa qabattee dantaa daldala isii fi humna waraanaa Yemen kan Huutii Iraaniin deeggaramu kana wajjin ta'uudhaan hulaa galaanaa Asabii kaaftee hanga hulaa galaana Hindii to'annoo isii jala oolchuudhaan dantaa siyaasaa daldalaa fi akkasuma olaantummaa gaafa Afrikaa daldalaa wajjin qabdu tursiifachuuf sochii Turkii goote jechuudhaan dubbate. Itoophiyaan biyyoota walii faallaa kan humna waraanaa fi guddina diinagdee qaban lama kana yoo madaala isaanii fi akkasuma fedhii isaanii ilaaluudhaan dantaa ifii jiddu galeessa godhachuudhaan abshaalummaadhaan itti hin fayyadamne ta'e hariiroon diinagdeetii fi hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaadhaan gaafa Afrikaa keessatti qabdu sodaa guddaa qabaachuu xiinxaltoonni kun akeekaniiti jiran. Itoophiyaan fedhii Turkii irraa qabduu fi akkasuma fedhii Israa'el irraa qabduu fayyadamnaan duree Afrikaa ta'uunis kalee daran har'a mirkanaa'ee itti fufuudhaan Itoophiyaan seenaan isiin baha giddu galaatii kaasee addunyaa lixaa wajjin qabdu haala saffisaa ta'een itti fufee tarkaanfata. Haa ta'utii malee Itoophiyaan ammoo dantaa isii kan ulaa galaanaa dhimmoota waldiddaa Masrii, Eertiraa, Suudaanii fi akkasumas hariiroo fedhii dippiloomaasii biyyoonni Arabaa kanneen akka Dubai Emirates fi Saudi Arabiyaan biyyoota gaafa Afrikaatii qaban godhu wajjin wal faallaan fi xiinxaltoonni gariin isaanii immoo shakkii keessa hoggaa seenan Itoophiyaan hariiroon isiin baha giddu galaa wajjin qabdu gariin dogoggora hoggaa jaan gariin ammoo sirriidha jaaniin wal mormiin biyyoota hariiroo Itoophiyaadhaatii fi biyyoota baha fagoodhaa wajjin qabdu irratti yaanni wal mormiin lama ka'us haa ta'u malee Itoophiyaan hanga ammatti hariiroo isiidhaa biyyoota baha giddu galaa qaban Saudi Arabiyaa biyyoota Eertiraatii wajjin kan hariiroo godhatan madditti dhiistus Dubai Emirates fi Israa'el akkasumas Turkii wajjin hariiroo cimaa fuulduratti tarkaanfatu hariiroo godhaa jiraachuu daawwannaan
Turkii fi daawwannaan biyya torban kana keessa Israa'eel fi Itoophiyaatti godhamuu deemu ifoomsuu hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaadhaa yeroodhaaf waa'ee gaafii hulaa galaanaa Itoophiyaan Eertiraa gaafatteen wal waraansi kaaba Itoophiyaatiin kan akkasumas TPLF fi Shaabiyaa wajjin walii gale akkasumas kan Masriin mardeeffate Suudaan keessatti buufata waraanaa kan tolfatee fi akkasumas Suudaan kibbaa kan Dubai Emirates wajjin ta'uun Itoophiyaan deeggartes wal faallaa ta'uudhaan gaafa Afrikaa shororkeessuun yaaddoo guddaa xiinxaltoota siyaasaa gaafa Afrikaatiitti jira. Haa ta'uti malee Itoophiyaan tapha jibbaa jiddu galaatii hanga Afrikaa guutuu qabate kana taatoodhaa fi akkasuma aktara yookaan taatoo olaanaa ta'uudhaan sochoosaa tan jirtu Itoophiyaatu mul'ata. Bu'aan Itoophiyaan fuuldura dantaa biyyoolessa isii irratti argamtu hariiroodhaa fi sochii raafama siyaasaa fi dinagdee biyyoota baafagoo hanga Afrikaatti ka'ee kana jidduudha. Itoophiyaan maal buufachuudhaan malti fuuldura kan ilaallu ta'a. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa qophii keenya kan dhimmoota gaafa Afrikaatii fi Itoophiyaa walitti qabu kan ilaalleen asirratti goolabna. Torban akkasumas sagantaa itti aanu keessatti dhimmoota garaagaraa qabannee kan dhufnu hoggaa ta'u isinis immoo lammii miidiyaa subscribe share godhuudhaan nu faana turaan afeerraa keenya hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna.